Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtu nageenya keessanis badhaadha baara gabbaa isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu Oromiyaan godinaalee hedduu qabdi. Godinaaleen hundi isaaniitu immoo qabeenya uumaaf uumamaa qabdi. Kanneen keessaa godinni Gujii tokkoffaadha. Godinni Gujii qabeenya uumamaa akka warqee yookaan albuuda uumamaa fi bunaan kan beekamtu yoo ta'u, haa ta'u malee jiraattonni naannawa sanii abbaa fayyadama qabeenya biyyattii akka hin taanetu yeroo garagaraatti himamaa jira. Kana jechuun industiriin yookaan warshaan Medrook Laga Dambii kan Alaamuddiniin beekamu aanaa Gujii godina Gujii aanaa Shaakkisoo keessaa haala gaarii yoo oomishamu garuu jiraattonni naannawa sanii rakkoo adda addaatiif akka saaxilaman beekamaadha. Kana ilaalchisuudhaan uummata naannawa sanitti rakkoo keessa jiruu fi godinni Gujii albuudaan badhaatuu taate osoo jirtu jiraattonni naannawa sanii maaf qabeenya isaanii biratti rakkatu kan jedhuuf qabxiilee garagaraa kan kaafnu ta'a. Gama birootiin ammoo godina Booranaa Baalee fi Gujii kan daangessu laga hidhaa gannaalee irratti ammoo rakkooleen adda addaa akka gaggeeffamaa ture gabaasaa turre. Kaampaaniin Chaayinaa hidha laga gannaalee achitti dhaabbate jiraattota 10,000 ol lafa sanirraa buqqisee achitti hidha laga gannaaleetiif tajaajila kennuudhaaf namoonni hedduun achirra akka kaafaman kan jiraattonni nu dubbatan gabaasnee turre. Kana ilaalchisuudhaan jiraattonni godina Gujii maaliif odoo qabeenya uumamaa qaban biratti rakkatu kan jedhuuf keessummoota lama asitti affeerree jirra. Isaanis Kanadaa Albertaarraa obbo Dhakoo Kitoo Dullachaati. Akkasumas Minisootaarraa keessummaa keenya kan yeroo garagaraatti xiinxala adda addaa nu kennan obbo Hussein Xulaa Duubeeti. Egaa marii haala naannawa Gujii sanii fi qabeenya uumaaf uumamaa san irratti maaltu akka ta'u kan mari'annu ta'a. Haga xumuraatti nu waliin tura. Durra. Yoo. Nagaa oolin. Ooltaat. Durra gosii maal? Durra gosii michillee. Mana kam? Mado. Fincaanoo. Ilmaa harmuufaat. Ati hoo? Maarree. Tijalleen gosta kantu manaan boltu. Fincaanii ilmaa harmuufaati. Walii gandaa kaaya alfaroonaa caqas. Addee waariitti ol argina. Ayyee. Keessummoota kiyya baga nagaan gara naa dhuftanii irra deebi'uudhaan anaa dhufu isiniin jedha baga dhuftan. Baga nagaan. Isinillee baga nagaan nu jiraattan. Egaa jiddu gala OMN kan argamu Minisootaa keessa kanaaf abbaan haqa qabu namuma Minisootaa keessa jiraatu haa ta'u malee keessummaan itti aantu mee obbo Hussein irraa jalqaba. Mee godinni Gujii maaliin beekamti ka jedhuu fi wal naman gaafachiisu. Qabeenya uumamaan beekamti. Ka amma albuuda akka warqee fa'aa buna fa'aa kanaan alatti wanni Gujiin beekamtuu maali isin dhalata naannawa sanii waan taataniif? Gaariidha. Kana malee ka isaan beekamanuun irra guddaan agartee horiidha jechuudha. Horiidhaan beekamtuudha. Akkasumas ammallee dammaan beekamtuudha jechuudha. Damma dabalateetiin damma adii gagaan qabnu yoo barbaaddani badduma maatti kan ol baatanii jechuudha. Agarteetiin lafa keessaafuu damma gatame muka gatame jedhan kanaan beekamaa jechuudha. Horiidhaa fi agartee damma buna albuuda wanna kan hunduu wal qabataa jechuudha. Bosona mukkeen adda addaa gaarreen qilleensa qalbii namaa hawwatu kan osoo nyaanni nama quubsutu baay'inaan keessa mul'ata. Yeroo tokko anis keessa qaxxaamuree akka caarraa naannawa magaalaa Bulee Horaasanis argee ture. Akka malee nama gammachiisa qilleensi isii qofti nama gaha qabeenya uumamaatiin badhaatuudha. Mee uummanni naannawa sanii qabeenya san irraa fayyadamee jira. Haalli jireenya uummata naannawa Gujii maal fakkaata obbo Dhakoo? Gaariidha. Ani OMN irratti yeroo duraanii carraa kanallee argadhee waan naannoo kiyyaa irratti nagaafachuu keessaniif guddoo galatoomaadha. Godini Gujii kuni kennaani duraanii godini kuni duraan godina Booranaa jedhani godini Booranaa kuni ka Gujiiti ka Booranaatiin gargar qoodame amma tana ka Gujii lixaa jedhani bakka itti dhaladhe gargar bahe an godina Booranaa san keessa duraan ture bara kana ammoo godini Gujii itti deebina irra dhalooti kiyyaalleen godina Gujii Booranaa san amma dhaladhe godina Booranaa naannoo Yaaballooti guddinaa fi warra kiyyaalleen dalagaalleen
godinuma Gujii isan keessa naannoo Bulee Horaasanii jiraachuun kiyya jireenya hiyyaallee achumatti argama. Godini Gujii akkuma jettee lafummaa Gujiin itti dhalateeyyu itti argameeyyu akkuma arge Baalee as jalqabii Gujii wandoon ta'ini amma itti siikee adhe bakka sanii haasee haga Naccisaar Habeenni jedhu galaana Abbayaa ge'utti lafa fincutti kutaa albuudii warqii kun itti argama jechuudha. Akka aanee wanni qabutti. Kalammeessoo akkuma ati duraan dubbatte sanii bosonii naannoo san keessa argamu ka Bulee Horaa ka baddaa magaadaa kana argamte baddaa magaadaan kuni asii ka'ee baddaa bunaata Baaleetti Baalee hojjadheera hin beekaa baddaa bunaata Baaleetti jidduu maaxxii kanaan dabree achitti argama jechuudha. Asii akkuma si warqeen sun achi argamtu baddaa bosonii mukeen gugurdaaniif gaarrootii achi ka'ee goommadee lafa jedhanutti uummata kibbaa keessatti argama jechuudha. Kana kalammeessoo muka kanaayyuu ka irraa beekamu jira. Godinuma Gujii kana keessatti ka albuudaatiif horii malee aanaa tokko jira galaana Abbayaa jedhanii agiroo industirii jedhanii uummata irraa kaasanii warra kaabaa kana kennanii lafa sana Gujii irraa kaasanii ka hiyyuu hin jiru jechuudha. Kun qabeenyi warri gadi aanu ka akka kiyyaa kuni warra looniin buru waan loonii kana deema jechuudha. Daldali looniitiif maani qomi qabdi ka amaartitti kun ka ol ergan akkasii gaalaare eelleen numa jira irra guddaa waan kana haganaan beekamu. Badhaan dhina garaagaraatiin beekamtee Gujiin mee amma akkuma isin jettan agiroo industirii fi Medrook laga dambii kan maddisiisu naannawa Gujii kana abbootiin qabeenyaa hedduun kan achirraa durooman godina kanarraayi mootummaanis akkas jechuudha. Haa ta'u malee yeroo garagaraatti gabaasaa akka turre jiraattonni naannawa sanii haalaan rakkina adda addaa keessa jiraachuu bira dabree odoo qabeenya uumamaa kana qabdu ammoo kadhachuu sadarkaa karra namaa eeguu bira dabree lafarraayyuu buqqa'uun caarraa isaanii ta'ee mul'atee jira. Maaliif uummanni kun qabeenya isaa irratti abbaa fayyadamaa ta'uu dhabe jettu obbo Hussein? Gaariidha. An kanarratti agartee waan jedhu yoo diqqishuu ifiin duuba deebi'ee ilaalle bareeda. Har'a qofaa miti wanni kun gadaa kana callaa osoo hin ta'in gadoota mootummoota Habashaa dabran kana keessatti agartee rakkoo adda addaatitti uummata Oromoo kan Gujii naannoo san jiran hubamaa yookaan dhumataa turanii jechuudha. Kun ammoo maal nu garsiisa wanni isaan irratti hubamanuu fi aabboon mammaaksa tokko mammaaka agarteetini addunyaa tanarratti nama lamatti rakkatee jedhe akka addunyaa tokko rabbi wal qixxeessee dhalatti waan ifiitiif jedhee rakkatee jedhe agarteetini lammaffaa ammoo nutti Oromooni sabni Oromoo bakka jiru hundatti wama kennaaf qabeenya kennaaf biyya kennaaf jennee rakkannee jedhe agartee miidhamnee jedhe. Fakkii takka yeroo dargii keessaa naannoo santi agarteetiin warqiin albuuti kun hedduu qotamaa ture agarteetiin namoota har'a lubbuun jiran keessa ka yeroo san elektirikaan guban keessa ka ifi mataa kiyyaa beeku jira jechuudha ka elektirikaan hidhamanii guban ka akka waannis gambeelaa fa'a. Dhagartee wanni kun maaliifii tahee yoo jenne dhagarteetiin qabeenya kana abbaa itti hin taane Oromoon Gujii haa taatu Oromoo biraallee haa taatu qabeenya kenna abbaa itti taanee hin jiru. Rakkoon kun kan fide bilisummaa dhabaa jechuudha. Namni bilisummaa hin qabne qabeenya hin qabu. Namni bilisummaa hin qabne lafa hin qabu. Namni bilisummaa hin qabne muka isaatii fi horii isaa agarteetiin tiffachuuf yookaan ammoo iyyuu qabeenya isaa kabachiifachuu hin danda'u jechuudha. Rakkoon isaa rakkoo gabrummaati jechuudha. Akkan if ilaalutti rakkoo gabrummaarraa kaate bakka jiidha qabdu lafa jiidha qabdu kan harkaa qabu hundinuuyyuu qaama mootummaa malee qaamni biraa agarteetiin kan lafa qubatutti gargaaramuu hin danda'u. Fakkeenyaaf 91 yeroo agarteetiin dargii kufe naannoo kana naannoo laga daawwaa kana namoota Oromoo ta'an kan agartee bulchitoota naannoo sanii ta'anitti hin qotatanii yeroo kana namni tokko Tigirticha tokko dhufeetiin
nama tokko waa gaafate eenyu namni ni gaafate namarra lubbuun jiru jechuudha. Dhagartee nama kanaa yeroo inni gaafate warqiin asiin baatii jedhanii warqii tana eentu qotataa jennaani nutti qotataa jedheen duubi qumbii nutti qotataa jedheen har'a warqiin ta mootummaatii akkami qotattanii jedheen eenyu qaraxa nyaataa jedheen nutti qaraxa nyaataa jedheen qaraxa kana nutti guuree nyaataa jedheen agartee galii irraa galtu nutti nyaataa jedheen jennaan warqiin ta mootummaatii akkamitti qotatanii jennaani abboo dhagee jedheen dhaddachi dhaabatu suni qabrii akaakoo kiyyaa jedheen bakkeen ata dhaabatu ammoo qabrii akkoo kiyyaati jedheen isa ka dhufu hunda mootummaa jedhaan ka mootummaa jedhan nuti eessaa qabnaa ka ardaa kanarratti dhalate jedhee namni gaafate duuba qumbiite jechuudha. Kanaafi akka waliigalaatitti agarteetiin rakkoo gabrummaatti agarteetiin uummata kana qabeenya isaanii kana wanni nu dhoowwe wanni uummanni sun irra jiraachuu dhabee wanni agartee mana barnootaa gahaa argachuu dhabee wanni agarteetiin karaa bareedaa tokko yookaan karaa nagaa qabu baasuu dhabanii wanni ammoo ilmi namaa hundinuu yaalaannoo san deemu rasaasaan dhumatuuf bara baraan dhumatuuf rakkoo gabrummaa jedhee amanaa jechuudhaan akka nama tokkooti. Obbo Dhaqoo gama keessanitti yoo deebi'een mootummaan tokko biyyattii guddisuudhaaf karoora mataa isaa qaba. Karoora kanarratti hundaa'e ammoo yoo naannawa tokkotti misoomsuu barbaade yookaan lafa tokko ammoo misoomaaf ka barbaadu ta'e jiraattota naannawa sanii haala gahaa ta'een beenyaadhaan qubsiisee bakka qubsuma biraa qubsiisuun silaa seera ture. Haa ta'u malee mootummaa Itoophiyaa irraa kana akka hin arginee fi hin mul'annitu himamaa jira. Kana jechuun yoo warshaalee albuuda baasan kana achitti ka dhaaban ta'e dhaabanii jiraattonni kun lafa isaanii irraa ka'uun ammoo dirqama. Akkasitu mul'ata. Jiraattota kanaaf ammoo beenyaan gahaan hin kennamne bakki qubsumaallee hin kennamneef. Kanarraa ka'uun namni miidhamuun isaa waan hin oolle. Isin nama naannawa san gadi fageenyaan beeku waan ta'eef erga warshaaleen Medrook Laga Dambii agiroo industiriin kunniin kanneen biroollee dhaabatanii miidhaan naannawa sanitti jiraattota irra gahe maaltu jira wanni isin beektan? Gaggabaabumatti seenaa waan albuudaa kanaa wal qabate tuqee silaa irra dabruu barbaachisa. Mataa kiyyanarra dhaqqabee fi ka naannoo sarara dhaqqabeef kana mootarra ka dhaga'ee fi ka argalleen silaa tuttuqee achiin duubatti waan kana adoo godhe akkam jetta. Haa ta'u. Ka yeroo an biyyaa bahe eegee an biyyaa bahe ta'ee fi kan ta'inilleen waan tokko maqaan naannoo sanii maqumaanuyyuu maqaan lafti sun ittiin beekamtu Laga Dambii oddoo Laga Dambiif oddoo maanii kana lakkisi konyaan sunu diistirikiin suni Janjam district yookaan Gujii Janjam jechuun nama Gujii jabaa ka duriiti ittiin beekamu magaalaan guddittii isaanii Adoolii Kibra Mangisti jedhanii Kibra Mangisti kabajabaa mootummaa jechuudha. Kibra Mangistiin kun kan irraa ka'e akkuma Ixaaliyaa lafa sanii baateeni albuudi sun ka Ixaaliyaa Ingilizii argite naannoo 1940 jiddu albuudii argamee bahe jechuudha. Maaniif Ingilizoonni dheef lafa sunuu maqaan fulaa albuudatti barbaadan kun Ingilizi boorsaafa maqaan. Yeroo san Gujiin nama boorsaan deemu Ingilizicha dharge Ingilizi boorsaatti baase dingaa sabaaraa saamunaa fayyadanii dhagaa falaxanii akka saamunaa kaan falaxanii guuranii albuudatti argan kun qabeenya albuudaa guddinaadha. Kana yeroo kana warqiin kun argante warra Haile Sillaasee huuni qotatee nama ifii fidee warra fidan kun waraarii jedhanii waraarii kana achi qubsiisanii yeroo isaan jedhanu lafi kuuni kabajaa isaanii irra fi'atanuu fi Adoolaa warqii kaayidhan kaane Kibra Mangisti Adoola maqaa isii Kiristinnaa kaasanii maan godhani Kibra Mangisti jedhani lafi Adoolaa kun lafa seenaa qabeessa lafa Oromoon Gujii irratti gadaa waggaa 8 baalli itti dabarsitee teettu lafa abbaan gadaa ta'e jechuudha akkulumaa gala. Kana eegiteene bakkoota amma ati tutte kana irratti deemisaa fi lattisu hagan akka Kibra Mangisteetti miidhaan ka ani siin jedhu eegii
shaakkisoo oddoo of shaakkisoo jedhan oddoo galaana jidduu deema ji'oogiraafikaalii amma lafa sii kaa'uuf shaakkisoof oddoo magaalaa lama jechuudha gamaaf gaman bakka itti warqee qotan kaani mootummaa itti oomishu kaani abbaan maamlatti ka mootummaatii diida kana cufa irraa fudhatanii ka abbaa lafaatii maanii godhanii yeroo qotaniiti isaa wanni jedhanu wanni warqii hagas ga'u warqii isaan qotaa oolanuun waraareen kun wanni qottuuni saantima 60 qofa beeksee guddoo Itoophiyaa keessa akka kaffalan ka isaan argatan yeroo duraa aduunti yeroo dargii ka irra dhaqqabe saantima 60 eegisanii birrii tokko galchan birrii lama galchaniif namoota abbootii keenya qotan yeroo kana alatti funnaan kana keessa ka'anii warqii lakkaa'anii funnaan kana oo isaan keessa ka'anii arganii bara birrii 50 yookaan qarshii 50 yookaan 30 40 akkasii argata namni kun kanaaf jedhee warqii kaanii sakattaa isaan sakattaan jabeenna sodaa jabeenna maan godhanii wanni kun handigooji harkumaan dhiqanii harkaan wanni godhan fuudhanii obbo warqii ilaan arganii namni warqii argeerran tanu namni gamis garaa jabaate fuudhee liqinsa liqinsee yeroo udaa haguhaan achi udaan gulaan hagee ka'ee afaan keessa keewwachuu dadhabee gara al liqinsa gara al yoo liqinsee warqiin kun hin daakantu hin baatiif yeroo amma shakkii qabu isaanummaan nama nyaapha alaa dhufee miti waraareen kun namoota hojii kanaannoo sanii inni akkas godhee ka'ee koontirbaara inni gurguratu kaani amma koosoo obaasan koosoo muka koosoo jedhamu hamukaa san heexoo tumanii obaasan si albaasa wanni kun bakka galaanaa kan ta'anii buraashi si kennanii maanii si kennanii udaan kee dhiqadhisiin jedhan jabeenya gabrummaa muummee udaan kaan dhiqatee warqii galaan liqinsee silaa ilmaa ifiitii gurguratu akkasiin keessaa ba'a jechuudha hagana waan isaa ba'a waan ulmee namaatti akka malee qaanii naannoo sarara hojjetan mootummaan duri yeroo dargii kana keessa babal'afataa dhufee laga dambii kana maanii kana laga dambii waantu maanii jedhanii warqiin kun amma ammaa tana qotan piroojeektii lama jira laga dambii piroojeektii ka mootummaati laga dambii piroojeektii ala ka amma laga dambii irraa kaasee ka inni harkaan qotatanu aanaa tokko guutuu ka kun aanaa sabbaa burii kana maanii kana alamuddinii fi wayyaanee ittiin badhaate jechuudha sun kama diida warqii kana ila fa'aan guuranii beekta piroojeektiin kuni ka naannoo keenya santi wanneen qabu waan ati jettu kana san dhiisi ka isaanii qabeenya isaanii irraa kaasanii ooru qabeenya keenya jimaallee qabeenya keenya dammillee gaagna keenya gaawur kasanuuyyuu mukumaa wanni kanaayyuu hidhanne mootummaan irrumaa akka oromoonni wanni ta'e lafa tana xuguugee irraa gossee warri kunuu haga kadhattu haganni deemu godha malee wanni isaanii baasan hin jirtu bakka warqii irraa qotan kana qofaa miti agroo industiriin tuni abbaa warraa 200 wayi nama kuma hagamii naannoo sanii baasee kaaseera galaana abbaa sanii naannoo sanii kaasee warra oorruu irraa kaase warra oorruun isaanii buni ka jiru warqichi ka jiru muuziin ka jiru kororimaan ka jiru waan kana cufa irraa kaase maan wanni galee galaan abbayaa kun aanaa kam keessa argama aanaa galaana abbayaa jedhanii ka innummaanu paarkii mootummaatti jira ka bineensi adda adda ka duruu mootummaan zamana dargeetti wanni godhe achirraallee namoota kaasee mootummaan haga farsi keessa jiru ka gadamsi keessa jiru paarkii turistiin cuttitti bu'ee yaadu ka galaana kanaan arbaa minci gaddabartu kana cufa namarraa kaasee bakki sunis albuuda oomisha jechuudha albuudaa muti bunaaf wanni albuudiin jira bakka sullee nami oomishuu jala hin qabne malee hin jira aanaa santi ka ejjuu albuudii an beeku handigoojiin ka qotan hin jiru kun amma oorruma loon tiffatuu fi ka bunaa ka warqichaa ka maanii kan agroo industirii warra kana irraa kaasee ka isaanii kan kaasee bees tokkoon kaffallee fi lafa gamisa magaalaa isaanii dangoo jedhanii magaalaa godhee amma waan qabeenya keenya kanaan mani barnootaa hin jiru lafa san mana barnootaa isaanii ijaarraa hospitaala isaanii ijaarraa ona mootii gaafatan hospitaala mana barnootaa kun maali wanni mootummaan godhuu maali karaa
wanni tokkolle karaa isaan dhufanii keessa wanni jedhan malee wanni isaanii godhan hin jiru hospitaali sunuun jaaran inni waan miliyoona gamii achirraa galfata kuncutti akkasiin ka isaaniyyuu ka irraa ka'ee lafa isa irraa buqqisee buna isaanii ciree addaan balleessee jimaa isaanii ka addaan dhodhoosee balleesse boyes tokko ittiin kenne ammallee an eegii biyyaa baay'ee dhaga'aa aanaa bulee horaa kana keessatti lafa qonnaa lafa diidaatti jira ka quduraaf muduraa ta'etu qilleensa lafa jedhanuun baanii itti bu'anii dhufanii lafa kana namooti oorruu namaatti ejjiti adoo hin qotin lafa diidaa haqotaniif hanqotinillee afaan galaanaa masinoo nuti amma masinoo amma kawanni jedhu jallisii kana jallisii hin jennu unguree jedhaniin kabboona cufaa raafuu kana itti dhaabatan ka ittiin nyaatan lafa kaan dhufee itti dhaabate industirii sani maqaan hin beeku eegaan biyyaa baay'ee lafa san hin beeka malee ummata warqicha achirraa qabdu warqicha maani force banana kana maqaa isaa warqicha warqee kan nyaatanu inseetii kaayedhan ka irraa buqqisanii kaasanii ifi quduraaf muduraa kaa itti dhaa quduraa kana ejirii kana maani industirii ka guyyaa cufa dhufanii adhan jedhan ooruu namaa irraa baasanii namarraa kaasanii fichaa keetii buqqisanii buna keetii fi jimaa kee addaan buqqisanii ka ifii itti oorratan Ni amma booseen gama keessanii yoo deebi'e amma Medarook laga dambiin warshaan suni albuuda hedduu kan oomishu yoo ta'u albuuda kana ammoo deebisanii dhiqan. Lagni isaan irra dhiqan kun yaa'ee jiraattotaa fi miidhaa beelladoota irraan summiin sun akka gaheessaa ture gabaasaa turreerra. Kun ammoo lafa saamuu qabeenya ammoo saamuu bira dabree xuriin warshaa sanii dhiqamu ammoo miidhaa namoota irraa akka geessisaa jiruu fi qabeenya loonii irraa akka geessisaa jirus gabaabnee waan turreef miidhaan kana fakkaatu qabeenya saamuun lafallee fudhachuun hafee nama qobsiisuun hafee nama akkas rakkatanii beelaaf miidhaman kana jiraachisuun hafee summiin achii gayyaa okoo yoo nama miidhu kun sadarkaa miidhaan hamaan uummata gujii kan irra gahuun qabeenya isaa biyya isaa irratti maalirraa akka ka'e manni kun cubbuu yookaan miidhaa akka mootummaa irra dalagee kun irra raawwatamuu danda'a jettanii yaaddu. Gaariidha. Kana gochi lafa jirtu yookaan ammoo sabni lafa sanirra qubasan miidhaan diina irra dalagee jiru yookaan ammoo warra kanarra dalagee jiru. Waan diin irratti dalage immoo mul'ataa jechuudha. Namni keenya agarteetiin asoo meeshaan agartee warshaa kun hin seenin dura warqii yeroo mataa isaatiif iyyuu agarteetiin bishaan hin dhiqatu bishaan qulqulluun hin jiru jechuudha. Laga daawwaa kana jira lagi daawwaa kun hundi bishaan dhuguuf hedduu rakkisaadha agartee dhufteetiin bishaan kana dhuguun galaanota achi keessa yaa'u kana dhuguun kan warshaa lakkisi yoom harkaanuu itti dhiqatteeyyuu bishaan kun bifa badanii jiran jijjiiramanii jiran. Amma fakkeenyaaf yeroo biraatiyyuu miti fagoo miti amma ganna kana keessa maqaa nama saniitiin na jalaa bade horii horata agarteetiin gama booroo jedhanii agartee gama kana keessa qubata naannoo daawwaa kanaan gama qubata yeroo takkitti sangaan 15 guyyaa tokkocha bishaan dhugee jalaa dhumate jechuudha. Guyyaa tokko mootummaa waan irraa dubbateen qabu kan agartee kun qabeenya uumaa kan inni qabu bishaan kana dhuganiituma horiin kun dhumate jechuudha. Summii bishaan saniitiin jechuudha agarteetiin. Amma ammoo akka odeessa dhaga'aa jirrutti sadarkaa ijoolleen garaa seentu hundi agarteetiin ulfirraa bahu kan agartee dhalti borullee dhalli ilma Oromoo lafa sanirra jirtu akka dhala biraatti hin dabarrellee agarteetiin summii tanaan kutaa jiranii jechuudha. Maaliif jennaani diinni namaa hin dhukubu. Wanni kun diina gochaa godhan kana isaan waan saba kanarraa uumaa hin qabneef waan biyya tanarraa uumaa hin qabneef waan agartee laalaan dhala ilma namaatii hin qabneefi summii tana bishaantu dabalanii summii tanaan uummata kana agartee booressaniitiin dhala boruullee akka dhukkubni agartee keessaa hin baane godhaa jiranii jechuudha. Miidhaan ammoo uummanni lafa qubatu godhee waan hin jiru. Isaan ammoo ardaa biraa hin qabanu biyya biraa hin qabanu mootummaa biraa hin qabanu gara irraa dhaqanu hin qabanu. Achumatti dhumatuudha jechuudha bara baraan agarteetiin dhumatuudha jechuudha. Namni yoo silaa biyya biraa qabaatee agartee itti baqata.
biyya biraa yoo qabaate yookaan ammoo itti dhiyeessa. Namni biyya ofirraa dhiyeessa ammoo biyya biraan argatu. Namni agartee afaan ofirraa dhiyeessa afaan biraan argatu. Kanaafi agartee miidhaa addaatitti saba kanarra gahaa jira jechuudha. Akka malee jennaan. Miidhaan kun itti fufuun hidha laga gannaalee irrattis akkuma ammaa yeroo dabrees gabaasaa turreetti jiraattonni achirraa nuyimanti nama 10,000tu hidha laga gannaaleef jecha lafa isaanii irraa buqqa'e. Hidhi laga gannaalee kun yoo xiqqaate lafa kiiloomeetira 3 warshaan sun fudhate. Bakki sun bakka itti humna elektiriikiif maddisiisu. Garuu kuusaan humna elektiriikii maddisiisuu sun eessa argamaa? Naannoo kibbaa keessatti argamaa jedhan. Humni guddaan naannoo kibbaa ta'e achi fayyada. Garuu tarbaayiniin humna elektiriikii maddisiisu ammoo lafti irraa fudhatamee irra hidhi kun ijaaramu laga gannaalee gubbaa. Uummanni achirraa ka'u ammoo uummata Oromooti. Kanaaf tarbaayiniin maan guddaa yookaan kuusaan guddaan Oromiyaa keessayyuu oduu ta'e tajaajila Oromiyaaf kenna jedhameeti himama. Garuu hin taane miidhaa akkanaatti nurra raawwatamaa jira jedhaniiti nutis gabaafne jechuu akka jiraattonni nutti manitti. Kunoo maal agarsiisa? Gaariidha ka gara gannaalee kana haalaan beeka naannoo sana. Naannoo ani itti guddadhe jechuudha. Gamaaf gamanallee jechuudha. Gama madda walaabuutii fi gamana gara gannaalee yookaan maal aduunuuni kana naannoo kanan beeka. Garuu warshaan kunin eega biyyarraa an bahe achitti uumame. Miidhota haqa ammaa inni fide dhagi'aa jiraas inni beekas jechuudha. Maaliif jennaan maatii xiyyattuu naannoo san jira jechuudha. Miidhaan inni fide ka jiru lubbuun jiru callaa miti. Ka du'ee awwaala dhabe jira jechuudha. Gaafi kanarratti kaasuuf an baay'ee akka malee gammachuu guddaan natti dhaga'amaa jechuudha. Akka odeessaan dhageetti bakka malkaa okkotuu irratti agarteetiin cufaa kana cufanii jedhanii jechuudha. Malkaa okkotuu cufanii jedhanii jechuudha. Gara gadi aanuuni malkaa hijijii jedhanii gara ol aanuun ammoo agartee malkaa kuroo jedhanii iddoo sanatti bakka qoqqophee yookaan okkotuu jedhan achitti cufanii jechuudha. Gara gubbaatiin ammoo dirrituu jedhanii lafti tuni akan dhageetti agarteetiin wanni kunini lafti tun agartee gaarri gamaa gamana gaarri waleen sootii gaarri gamana agartee dirrituu ka dibbisaa kun walitti dhufee jira lafa kana lamaan jidduu cufan jechaa odeessa dhagaye. Kana keessa ammoo dura waa takka tuquu barbaadeeti. Maal jennaan lafa tana duraan yeroo dargii irraa kaasee lafa agarteetiin haga tokko qabeenyaan oobruu bonaa ganna irra qotachuudhaan beekamtu. Lafa uummanni keenya gamaa gamaan illee agartee bishaan jallisii kanaan itti jiraatu jechuudha. Bishaan jallisii fi itti naqanu ammoo gannaalumatti agartee waan yaa'uuf bonaa ganna itti facaafatanii itti jiraatani. Gara kaaniin ammoo albuudatti agarteetiin irratti argamee jechuudha. Allah kana keessa qotataa turan. Qotachaa ture. Anis mataan kiyyaa qotachaa ture jechuudha. Amma elektiriika haa jedhanu malee albuuda achi keessa jiru kana lisa agartee jarattumatti itti fayyadamaa jira jechuudha agarteetiin bal'innatti. Dhiibbaa fidhaa jetta yaa galaanni kun yoo achitti hidhamu taate ofirra olloo gargale akka ani fi beekutti laga madhaaduun kana qaawa madhaaduun kana hunda lubbuun namaatu irraa hafuu rabbuma beekaa jechuudha. Maaliif jennaan agartee hedduu lafti tun dhiphoodhaa bishaan kun yoo fi duuba deebi'an ganda kan akka jirutti ka'aa jedhanii jiran. Maatii tiyyaarraa tokko soddaa haa taatu, tolaa haa taatu, warra kiyyaa haa taatu agartee ka'aa jedhanii jiranii jechuudha. Kan ammoo beenyaa gogaa duwwaa irraa ka'aa jedhanii jiranii jechuudha. Kanneen agartee isaaniif dalagan horii isinii kennina, mallaqa isinii kennina, birrii 6,000 isinii kennina, 5,000 isinii kennina. Ammoo 5,000, 6,000, 4,000 nuu kennaa agarteetiin akka isinii agartee horii guddaa isinii hisaaba isinii goona jedhaniiti as jala dhufanii warri waan isaan dalaganis hawaasa nagaa ka lafa jiru kanallee duwwaa irraa ka'uura waa fudhannee kaan sadarkaa jedhan gara galaniitiin gunaa irraa nyaataa jiranii jechuudha. Kanaafi miidhaan kun miidhaa haganan jenne miidhaa haganan jenne lafti tun lafa badhoodha qusum isaanii warra kana caccaffeedha agartee warra cheenaa kana. Achirraa ammoo ol deemaniitiin lafa tana achitti hidhanii jechuudha. Yoo uummanni kun achi ka'e bishaan biraan jiran lafti kun uummanni kun achi ka'e lafti inni qubatu hin jiru. Achirraa yoo ol ka'e fakkeenyaaf goda qotiifa qubatanii jedhan. Godi qotiituun ammoo lafa bishaan hin qabne. Arba gabbaan ammoo qileedha
lafa agartee namni keessa jiraachuu hin dandeenye uummanni nagaa nagu keessa jiraachuu hin dandeenye jechuudha gama kanaan agarteeti. Didibbisatti yoo as ba'an yookaan ammuuyitti as ba'anii bishaan hin jiranu uummata kana hawaasa kana jireessuu hin danda'anu jechuudha. Kun agartee dhaluma ilma namaa lafarraa haxuuxuu yoo taate malee haxuuxuuf waan qophaa'e malee yookaan badhaadhinnaaf isaan dagaaginnaaf agartee oomishummaaf yookaan lafatan agarteetiin wanni uummata kana gargaaru tokkollee akka hin jirre natti mul'ataa jechuudha. Kana keessaa ka akka malee na gaddisiisu takka adoon tuqneen dabru kanneen lubbuun jiraa kan irraa haasofne kanneen lubbuun hin jirre jechuudha. Fakkeenyaaf bakka malkaa guroo jedhan kana ijoollee Umar dhugoo ejersa kan intalti agarteetiin adoolaa dhadduu baddeessa adeette ijoolleen lama walirratti sooma bara 2004 keessa ji'a 8 keessa wayaa miicatan soomaaf iidaaf agartee miicatan galaanni kun nyaate jechuudha. Isaani galaanni nyaate jara kana barbaadanii mucayyoo takka callaa keessaa reeffa arganiitiin bakka malkaa kurootitti awwaalan. Isii awwaalan kana taan awwaalallee dhabde isii awwaalan kana ammoo bara 2014 keessa ji'a arfaffaa keessa warri hardhamma lafa tana bitate kun achirraa qochisiisee lafee tana baasisee jechuudha. Jiraa dhiisi du'aanuu agartee awwaala dhabee jechuudha. Achirraa baasanii goda qotii fidanii lafee rimmee nyaattee fixxe. Dirqama agartee sabni sun warri sun haadhaaf abbaan ka jira waan ta'an hin qabanii reeffa kana baasanii goda qotiitiin dhaqanii lafee tan ammallee lammaffaa awwaalanii jechuudha. Ani fi jiruutii keessa takka ayyuu mootummoota agartee habashoota kan nu garroonfate dhufaaf dabra takka hin dhageenye jechuudha. Lafee namaa tabaate takka hin dhageenye jechuudha. Kanaafi uummanni keenya ammoo waan kana ifirra beekuu qaba miidhaa isaanirra jiru kana. Gara kaanii elektiriikii yooma achiiyyuu ka ta'u taate namni itti fayyadamaa jiru bara biraa saba biraati dhala biraati qabeenya kanaan argataa jiru yookaan mootummaa fi warrumaa agartee saba biraatitti argataa jira jechuudha. Wanni takka kasabni kenna irraa argatu hin jiru. Wanni takka agartee gamaa gamanaa jechuudha. Gamaan agartee teessoon dhagarteetiin gama sallee biddiimoo fa'attee yaa maanguddichi biddiimoo jedhan fa'attee yaa dhagarteetiin roobaa haroo fa'attee yaa gama saniini namni duraan gama san agartee teessoo oobruu godhatee biyya san taa'u gamaan agartee gannaalee gamaan taa'u naannoo iddaa naannawaa taa'u agarteetiin Mahamad Jiloo galchuu fa'a warri kun hundinuu agarteetiin namootuma amma agartee biyya isaanirraa lafa isaanirraa qotii isaanirraa buqqaa'uuf qophaa'ee tataa'u jechuudha uummanni kun natti dhaga'ama agarteetiin. Kanaafi malli saba kanaa isaanuma harka jira jedhee yaada. Tolemee itti dhufnaa isa sanii waa'ee furmaataa gara fuula duraatti itti dhufneetiin irra goolabna. Mee gama obbo Dhakootti yoo deebi'e saamichi lafaaf qabeenyaa miidhaan uummata irra gahu kun sirnoota dabran akka sirna Haayile Sillaasee sirna dargiitiif kan ammaa keessatti fufee jira. Asirra dabalata obbo Huseenii wal qabsiiftanii dabalanni qabdan jira wanni isinirraa. Yaa dabalati qabdu gaarii gaaffii gaarii akka malee sirnoota duraasanii walitti qabee wanni dubbadhu akka malee gabaaseetuma haa dubbadhu gaarii jira. Amma bakki elektirikaa kuni kaa'useenii kana yoo tuqe kuusii lafa kanaa tokko gannaalee jira tokko daawwaa jira uummati lafa sanii waan kana irratti hin argamu. Amma albuuda nuti ka siqiyyaa ka warqii qofa wanni jenne sarferiik albuuda jedhan baambaa'u haala fayyadhanuu bulee no booree fi adoola aanota kana lamaan jidduu bakka itti argamu jira inni sunuyyuu wanni ta'eera. Pileentii waan kana qotu albuudii ka itti argamu ka qotanii guuran latti inni jiru baambaa'u. Produkshinii kana gara manufacturingtii ka jijjiiranii kana itti gurguranuu hawaa ala ergatuuf kaane eessatti argama? Bakki inni itti argamu hawaasa. Amantii uummata keenyarraa dhabiisaaf waan agarsiisa. Oromiyaa keessa uummata kibbaa keessatti waan kana hojjechuun miidhaa guddoo akka nurraan dhaqqaba. Sarferiikiin kun miidhaa guddoo hin geenye. Lafi irraa buqqa'e uummata irraa buqqa'e lafa sarraa buqqa'e albuuta qotuun uummata achiiti namni dhufee qotuu warra ijoolleen lafa ka barattee iyyuu keessan qaxarantu bakka biraatii dhufe jechuudha.
gadii kan haa deebinu. Mootummaa dargii keessa yeroo laga dambiin kun banamu namooti haala adda addaati handigoojii kana qotatee warqii kana alafa baafata. Namoota handigoojii kana bulee horaa magaalaa sanii ala laga doolchaa jedhanii itti qotatu kappa jedhanii warqiin oorruu keessa warqii qotattee ati baachuu abeet abbaqaas himeedhanii namuma qotatu kaani lafuma dhufanii tana kan jenne lubbuu isaa baasan roobe nama jedhanu qaalilatii yaambee ka ijjeesan hojjaa ka ijjeesan. Kanaafuu warri abeet abbaqaa milishaa abeet abbaqaa jedhanii ka abeeti san eegu laga dambii warra eegu jira. Warra kana mirmarii poolis namoota amma Useen maqaadha jaalii kiyya maqaadha ka akka Yohaannis dambii san fa'a kontirobaandii qabna jedhanii kadhaananii miila isaa luqqisanii kamaanii jedhani warra hidhaa yeroo sa hidhame ka warra kana irraa bitatee biyya alaatti gurguratee wanni jedhu keessa namni tokko amma naannoo Minisootaa kana hayyuu hin jira lubbuun nama jiru nama biyya keessa jiru hin dubbannu agas irra dirqama. Amma ka'anuu beekum warri warqii qotatu warqiin kuni karaa mooyyaleetiin bulee horaatiin baatii gabaa isii bulee horaatii jedhanii gad dhufani. Namoota abeet abbaqaan kun warra kaan kontirobaandistochi inni manxire maqaanu manxire haa sabattanya shalaqa manxirtoor amma shaamballi baashaa gaffiti maani gaffite maqaan isaa ka isaa hogganamu karaa kana dhufe jaarsuma gujii namni tokko warqii gurguratee beeka jedhanii maqaan isaa nuunaa jaarsooti warqii gurguratee beeka ashaaxiranyaa naggaadhee gurgura jedhanii jaarsuma warqii qochisiiche jedhanii ka bulee horaatii ka naannoo bulee horaa kana jira daawwaa achii ka'ee achiin bahe nama 7 nama maqaa beeku namoota gujii kan guuranii karaarra fixan nama 3 nuunaa jaarsoo duubee geedoo nuunaa jaarsoo duubee geedoo saafayii walee kun nama gujii ka itti baane. Bara kam keessa barree jiran? Sirna dargiiti moo sirna Hayilee Sillaasee? Sirna dargii keessaa hin qabadhan 1980 keessa 78 keessa. Miidhaan akkasii sun ajjechaan tarkaanfiin gara jabeennaa kun sirnootuma sanarraa mootummaan kunis baratee waan akkasii gaggeessaa jira jechuun ammaan kanas. Sirnoota kana keessatti bee wanni beeku malle sirnoota gaafa Oromiyaan cabdeen jalqabde gujiif arsii warra an mootummaa dargii keessa hojjadheera. Mootummaa dargii keessa karaa ayoomaatii hojjadheera. Mana deeninnetii sallenseena warra tuqaa gurraachi irra kaani. Ka amaarti gaallaa gadaa arsii kaddatanya gaallaa gadaa ka isin jettee gujii jettee maqaa keewwatte warra san keessa የማይታመኑ ለሀገሪቱ ጠንቅና ምሁሮቻቸው warri baratelleen ka isaanii adagan akka malee warra ummata kana bal'aa jedhanii ka irra kaan keessa gosoota jiran ka Oromoo keessa tokko guji lama garri gadi aantisiin warra soozii jiru kana keessa sadi gurra arsi warra kana keessattuyyuu amma godin booranaaf gujii boorana ta'ee boorana astaadir akka baabi maanii jedhanii gafuudhani gujii የሀገሪቱ አንድነት አስጊና የምንጊዜ የሚያደጋ አደገኛ ነው ይረካል ማኒፍ ወረኸነ እጄሰኒ ለፌሳኒ በከሶ ጉያ ተቆጭ ነማ ወልት ቀበኒ አማ ኻብራኑ ሴንሲቸ ሴና ብራ ጉያ ተቆጫ ነማ ዲበሰዲ ነማ ጉበኔ ጅራ ነማ ሰኬሳ ኦቦሌስ አባህ ያ ቤራ ከኸይስ ጉባቴ ጅራ ከእጄሰኒ ጉባን ከቀበና ዲሲ ከናፉ warra qabeenyi isaanii amma gara qabeenyaatti galtee bina. Mee asumarratti seenaa kaasaa wanti dabrees nama yaadachiifamaa deema. Mee ka dabre akkuma jirutti ta'ee maaliif yeroo biraa bal'inaan yoo hireen jiraattetti deebinee bal'inaan irraa kaasuu fa'aa dandeenya. Haa ta'u malee saamicha lafaatiif qabeenyaa kanaan wal qabatee namoonni yoo mormatan fakkeenyaaf mormiilee godina Gujii keessatti kanaan dura darbe ta'ee itti dhufuufii jira. Nan fixadha. Kanaan dura darbe ta'ee ammas itti jirus ta'ee namoonni hedduun akka ajjeefaman akka itti hidhamaa jiran manneen hidhaa keessatti ammoo akka rakkataa jiran gabaasnee turre as keessatti
Kanaan dura isinillee hidhamtan kan jedhu seenaa keessa irra dhageenyeerra erguma waan kana kaafne jechaa fidhaa isin kaaftaniif asallatti hidhamuu keessan fa'aa dhageenye. Bara kam hidhamtanii maaf hidhamta? Kanumaan wal qabateeti moo waan biraatiin? Okay, ani miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uun hidhame. Haaluma qabsoo naannoo sanii keessa ta'uun hidhame. Kanuma kaawwa sanii wal qabatellee jira. Ragaaleen narra dhiyaate san fakkaata. Kahidhaa hagasi. Kaani qabeenya waan qabeenya naannoo kana amma itti sii dhaqa. Qabeenya naannoo kana adda bilisummaa Gujii yeroo hundumaa shiftaa kahidhanu qabeenya naannoo kana keessa galiisaaf eegi namoota du'e kaan irra sii ba'e qabeenya naannoo bosona kana mootummaan gube waan nama gaddisiisa. Guyyaa ji'a tokko areeroo baddaa oollo aanaa areeroo kana Gujiillee keessa jira Booranillee jira achirraa jalqabee baddaa magaadoo kana kaseen ka baddaa magaadaatti hin tarin gaagurti Gujii guyyaatti ibiddaan naataa dhuqaati kanami irraan dhaanfin gaagura damma ka ala baasanii danda'an qabeenya kana beekaa guban jechuun shiftaatti gala kaa jedhanu. Kagara warqii kana saamicha warqii kana sirri shaakkisoo saamee Alimuddin miliyoona 180 naannoo Waaccuu Diimaatiin oomisha eegadhuuf isaasa itti jalqabe lafa amma dingaa saamunaa baarji maqaa warqiiti jechuudha. Lagi daawwaa akkuma Jaaluseen jedhee handigoo cinqotanuyyuu irraa hin danda'u yeroo bonaa kana fa'aa. Indiqaata laga daawwaatii laga hawaxaatii murmuraatii lagoota kuwwatti deeme daawwaa ta'a naannoo inni daawwaa gattee ukaan daawwaa ta'ee inni gabbaa ukaan keessa namooti fe'annaa deemee qotata. Waaccuu Diimaarraa summiin achirraa warqeen dhiqan ka laga faallessite haga daawwaa laga kaaniittiira. Qabeenya nu ka loon dhugan yoo dhugan loon bisaan san dhugan bisaan biraan qabu uummati. Bisaan biraan qotanuuf warqee naannoo kaanii kaasisa waan gaarantiidii uummataa kaan lakkise. Bisaanuma kanaayyuu bisaanuma uummati dhugu adoo qotaniifi. Lafa san keessa buusaatti nama akka malee fixa. Karaa jira. Karaa hin baanyee buusaa nama fixu kanaaf mana barnootaatiif namuuyyuu ifumaan nama qabeenya baratuumaan tokko mana barnootaatiif mee manuma qorsaa tokko mootummaan naannoo san kajaarelleen maani health centerii kajaarelleen dawaan keessatti hin argamu. Ngooneef nami bisaan san dhufe bisaan biraa qotanii sila nami dhuguu malee beekta warqee dhiqanii bisaanuma laga kaanti gallakkisa lagi kun summi waan biraan qabanu bisaan kaan dhugan bisaan kaayyoo dhuge loon rimee qaba rimee garaa baafata yoo qalatanii jedhan lafeen isaan caccabdeetti. Foon kaayyoo nyaattu nadheeyyoo nyaattu kama wanni gurguranuyyuu foon kaayyoo nyaattu nadheen Gujii ilmeen garaa dhalattee baddi. Kabiraa kana qofa laalla uumaa gubbatti wanni nuwa lagi sun qurxummii qaba yookaan kalluula qaba. Kalluuli daawwaa anguyyaa tokko keessa kutee miilaan waan wanni hin jirreef makeenaan keessa bahe lagi irraa diqqaateera ila bisaan keessaa bahe lagi suni. Lagi sun ajaaw lagi daawwaa kun maaniif kalluun bisaan keessaa baay'ee diida kana cufa dhumateera yoo summiin kun seenu kalluun laga keessaa utaala bisaan keessaa gabba yoo bisaan keessaa baay'ee jiraachuu hin danda'u qurxummiin bisaan keessaa baatee jiraachuu hin du'u yoo du'e nami guure karaa wanni ittiin guuru nami fool re'ee loon quufa waan ifiituyyuu quufa kana maan irraa godha yoo tokko malee. Nama ijoollee nadhiin nyaataman magaalaa geessanii wanni gurguratan kadu kun achuma kashame kun hin ajaa kalluun ajaa foolee kaaniini dhukkubi adda uummata santi seera kanaanuu faallessa hagana jirutti uummata sarara dhaqqaba siin jechuuf. Miidhaan akka malee gaddisiisu. Miidhaan akka malee walii galatti rakkoolee naannawaa sanitti deemamaa jiru ilaalchisee furmaan isaa maal jettu isin obboose? Gaariidha an kanarra furmaan isaas ilaallu kan nama jalaa baasu qabsoodha jedha. Qabsoon ammoo bifa jaarmaatiin kophaa ka'anii miti. Har'a ammoo Oromoon galata Rabbii akka duriitii miti. Akka gaafa wallofaa kophaa matteessanii miti.
akka gaafa agartee baala kophaa fi loltee yookaan gaafa dhoombirii lolte sanii miti. Maaliif jennaan teknooloojii yeroo ammaa guddattee jirti jechuudha. Lola bifa ta'een jaarmaa bifa ta'een hundaanuu agarteetini caasaa jaarmaa fi uummanni Oromoo sirreeffachuu qaba bakka jiru hunda adoo naannoo sin callaan ta'ini. Maaliif yoo jette wanni rakkoo tan hunda uummata kanarra fide har'a ammaa agarteetiin wanni dhala ilmaan Oromoo haxuuxaa jiru mootummaa dhala ilmaan Oromoo haxuuxaa jirtu kunini agarteetiin furmaan isaa qabsumaa jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf waan tokko kaasuu barbaade an yeroo san dargaggeessa bara 1977 keessa walaloota akka taphanna yeroo san maal jenna yoo dandeenye asii subuqqifnaa yoo dadhabne ilma si guddifnaa duranaa hin tollee namni biyya fiitiif hin lollee jennaa jechuudha yeroo san. Wanti kun yeroo amma laalu gabrummaan tunurra dheeratteetini ilmaan teennatti dabarte abbootii nuun duraati akaakoo nu ammoo ilmaanii jechuudha. Har'a furmaanni waan kanaa dhalli ilmaan Oromoo barattooti Oromoo qeerroon Oromoo furmaata isaarra jirti jechuudha. Akka hubadhutti baha dhiyaa kaabaa fi kibbaa bakka hundaa irra jirti jedhee yaada. Kanuma ammooyyuu hawaasi Oromoo dhalli ilma Oromoo abbaan haati maanguddoon shimarran namu Oromummaa isaa itti abbaa malee itti abbeeraa miti yookaan itti abbaa diqqaa miti jechuudha. Yookaan itti adeeraa miti jechuudha akka bakka biraatitti. Kanaafi qabsaa'uudha. Wanti amma agarteetini sobanii tokko aangoo qaba jedhanii ilma Oromoo jedhanii achi kaayan kuni waan uummata Oromoo ittiin gowwoomsan. Waan barattoota Oromoo ittiin gowwoomsan. Wayyaaneef dalaguu malee namtichi har'a bulchiinsa keessa jiru ka sabboonummaa qabu jechi kun hin laallatu. Kan garaa ifii ilaalu kan dhala ilma Oromootii hin dhukkubne kan waraana keessa jiru haa taatu kan poolisa keessa jiru haa taatu kan bulchiisa keessa jiru haa taatuuti yoo qajeelfama wayyaaneen gubbaa gaditti kennite akkasumas dhufee uummata Oromooti ka hiiku taate yoo ajjeesi jedhanii uummata Oromoo ilmaan Oromoo ajjeesu taate isaaf wayyaaneen akka tokko jechuudha. Dhalli ilmaan Oromoo kanarraa ifi qusatuu qaba furmaata kana fiduuf du'a kana hambisuuf dhukkuba kana biyyarraa hambisuuf dhalli ilmi namaa dhalatee guddatuuf qabsaa'uu qabaa jechuudha uummanni Oromoo bakka jiru. Nama itti eeguun qabu saba itti eeguun qabu humna itti eeguun qabu humni isa bira jirti uummata Oromoo kana bira jirti humni qabeenya biraa kan itti eeguun qabu qabeenya harkasaa jira. Namtichi qawwee hin bitatan qawwee bitachuudha. Qawwee malee hin bilisoomne akkasitti fudhadhaani maaliif jennaan qawween nu fixaa jiranii qawween bilisoomne. Dhala ilma biraa laala dhala saba biraa laala Soomalee waan isin godhaa jirtu karaa bahaatiin laala ta isaanii qawwee itti baaftee wayyaaneen uummata keenya lolchiisaa jirti. Baalee keessaan akkas Boorana keessaan akkas Harargee keessaan akkas lolchiisaa jirti. Keenya ammoo ka ifii oobidoo ta'ellee isaan keessa dalagu qawwee irraa hiika waraana irraa hiika billawa irraa hiika jechuudha saba Oromoo irraa. Kun ammoo ta'uu hin qabu jechuudha. Namni qawwee ifii dabarsee kenne nama du'a lubbuu ifii diinatti kennee jechuudha. Mootummaan kun diina saba Oromooti. Mootummaan kun dhala saba Oromoo lakkisiyyuu saba hunda biyya san keessa qubatu yoo dhala ilmaan Tigiree taate malee namni tokkollee kan mirga qabu hin jiru jechuudha. Saba lafa jiruun gosa lafa jirtu wal qabatanii mootummaa kana fonqolchuu qofaan furmaanni argamaa jechuudha. An akka nama tokkooti kana dhaama dirqamni isinirra jira dirqama isinirra jiru akka saba Oromoo tokkotti namuu mataa isaarra bahuu qaba. Gara kaaniin akkamitti baha? Bifa jaarmaa jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo isinti ergate uummata kanatti ergate saba kanatti ergate ergaa saba kanaa geggeessaa jira. Lubbuu takkittii qabu mucaan onnee qabu mucaa haradhooftu garaa qabu bayee qabsoo geggeessaa jira. Jala hiriiruudha itti hiriiruudha nyaachisuudha obaasuudha qawwee bitee hidhachiisuudha jechuudha. Kanaan furmaanni argamaa jechuudha. Kan diina keessa jiru diinatti garagalchuudha jechuudha. Diinatti qawwee garagalchuudha jechuudha. Qawween har'a ilmaan Oromoo wayyaanee keessa jirtu hidhantee deemtu qabeenya Oromiyaati. Qabeenya saba Oromooti. Qabeenya biyya Oromooti. Qabeenya isaaniiti jechuudha. Akka nama qabeenya alaa fidanii itti hidhaniiti if ilaaluun qabdanu jechuudha. Obboleeyyan teessan ijjeessuun qabdanu, obboleetti teessan ijjeessuun qabdanu, haadha teessan ijjeessuun qabdanu.
obboleessa keessan kasiin dura ta'e bira teettanii ilaaluun qabdan jechuudha. Har'a boruu jecha anatti fi laafe tanaaf miila jala ukkaamamee hafee jedhan yeroo agarteetiin qabsoo godhan malee yerootti kennanuu miti jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaa uummata Oromoo illee akka nama tokkootitti kana dhaama. Gara kaaniin saboota walta hidhuudha walta diruudhaan isiin aangoo tana dheereffatti. Keessaafuu naannoo keenya dhaamuu barbaada. Booranaaf Gujiif dhaamuu barbaada jechuudha. Tuqumallee biraan deemu waan kana. Warriiwwan wayyaaneen dabballoota isaanii kan leenjan akka gochi walitti buutu waraan isaaniif leenjee qophaa'ee jira. Kuyyoo namni tokko ijjeese kabaadiyaa keessa qubatu kana gaasuun Booranatti Gujiirra nama jeese Gujitti Booranarra nama jeese. Beekaa dhiiroo wanni sun ergaa wayyaanee malee namni sun ifuma nurraa dhalate malee yoo Gujiirraa dhalate yoo Booranarra dhalate waa wayyaanee geggeessaa jira malee waan sabni Oromoo jaalalii qabu miti jechuudha. Wanni kun haga danda'u ofirraa eeguu qabdan ka akkasiisan if keessaa baasuu qabdan dura dhaabbachuu qabdan bilisummaaf kennaa waa'ee bilisummaa haasa'uudha. Arbi kan afaan timeetiin kam diinni keessan wayyaaneedha. Ka qabeenya sassaamaa jiru, ka ilmaan ijjeessaa jiru, kan agartee biyya ari'ee ijoollee Oromoo bakka hunda agartee baharatti fixaa jiru, kan agartee barate mataa keessa dha'ee ajjeesaa jiru, ka barumsarra agartee ari'eetiin agartee mana galchaa jiru wayyaaneedha. Kan ofirratti beekuu qabdanii jechuudha diinni simbira jira jechuudha. Nama diinni simbira jiru alan barbaadina. Kanaaf jajjabaadhaa uummanni Oromoo akka inni jabaatu akka inni walitti hidhatu taa'ee walitti ilaaluu miti. Kutaan tokko hiriira bahee tokko taa'uu miti. Naannoon tokko hiriira bahee tokko taa'uu miti. Baaddiyaan hiriira bahee magaalaan taa'uu miti. Magaalaan hiriira bahee magaalaan taa'uu miti. Qabeenya fi kanaa yoo guyyaa tokko akka jirutti kutaa 11 keessatti baatanii yoo gurguratu dhabdanoo yoo fi baatanii baadiyyaa keessa walirraa bitattanii nyaatanoo kunis duula tokko. Qaraxoo baasuu dhabdanoo rasaasumaan deebisanii isin bitanii isin fixaa jiranii. Hin baasina qaraxa. Silaa addunyaa tanarratti du'arraan oolanuu jechuudha. Maaniifi wama namni irraa hin oolle du'a. Du'a seenaa qabdu yeroo ilmi namaa du'u yeroo sabni Oromoo du'u amma. Saboota bicuullee agartaniitiin isin waliin gabroome. Isin waliin bilisooma. Nu waliin gabroo nu waliin bilisooma. Kanaafi akka mirga dhala namaa mirga dhala biraa saba biraallee akka hin tumne akka hin miine uummata Oromoo hubatuu qabaa jechuudha. Namni bilisummaaf deemu waan guddoof deemna. Kanaaf jajjabaadhaa hedduu galatoomaa. Booseen hedduu galatoomaa mee gabaabumatti hanqina yeroo irraa kan qabnu waan ta'eef isinis dhaamsa qabdan nu dabarsaa gabaabatti. Amma mana hidhaa rakkoo mana hidhaatti nurra tana kan jenne gaaffiin isiin gaafas nu gaafatte maali barnoota qabdaa karra qabdaa dhalootaan ati Oromoo keessa haadha abbaan Gujii jette kanarratti gaaffiin miili kiyyoo amma kophee irraa baase akkana jira. Dhaanicha nurra dabare suni moonaa waraanaatti hidhame moonaa waraanaatti mana sirreessaatti hidhame ka nageellee Booranaatti argamu ka nageellee irraa Asellaa deeme achiini mana murtii ka waliigalaa Soozireen Chilooti achirraa ba'ee uma tokko nurratti hin argine akkuma saniin jirti saamicha lafaati isinii deebi'a. Saamicha lama uummata Gujii ka isan haga ammaa gabaasitani ka amma naannoo Waccoo Diimaa sanii ala wanni irra caalaa itti hamtuu ta'e bakka barbarreesse jedhanu ebicha lafa jedhanu gaara akkuma jiruun ka warqii gaarinuu warqii gaaraa warqii ka miliyoona daran kennanuufi alamuddinii kennan lafa san keessa nami abbaa warraa gara 20 achirran jira akkuma jiru waan tokko kan kenne irraa silaa kaasan kanarratti nami keenya kabaratelleen ka akka badhaasaa galchuufa ka lafa san keessatti digrii horatee ka'ee gad deebi'ee lafuma biyya abbaa fi qotatee warqii kaalla qotatee ka jiraate nama digrii kaalla keessan laalanii ijjeessan. Wayyaaneen nama tokko kama naannoo sanii ka qabeenyaan ka mataa isaa gadi hamaa leenjitee akka isaan qotatan ka akka Alimuddin nama Gujii dhaabbate jettee nama 80 waraana qopheessite naannoo santii nama akka Gujii irraa ka goote Gujiin shaakkisootii fi ka bulee horaa kana addee jiru Oromoo hundumaayyuu saamicha jireenyaatiif jireenya dhabiisa kaanuu saamanii laga keenya summeessanii kalammoo ittiin deebi'an jedhanii karaa santi deebi'an.
kaani nama bakka bakkaa fidanii yeroo amma diasporaa maanii jedhanii Itoophiyaa kabanya jedhanii yeroo tokko Oromiyaati maani ka asii deemanii lafa guurratan waggaa dabre jechuudha. waggaa dabre namoota sanii warra ummata kibbaa kanan nu keessa qubatan namoota Naayiroobii irraa guuranii gaggalchanii bulee horaatii lafa isinii kennina latti kennan kun kam lafuma magaalaa bulee horaa kanan bal'isanii lafa istaadiyoomii kubbaa miilaa ilmaan ta'een irratti taphatu dhufanii itti dhaabanii ciranii qoodatan lafa magaalaa beeysee guyyaanee waan be'a maallaqa dhibbuma waa isii itti gurguratten beeku abbaan fedhe guyyaanee olii dhuftetti ummata keenya kaanu karaa kaaniin dadhabanii karaa ummata biraa lafa isarraa kaasanii magaalota san cufa abbaa itti abbaa ta'e achi lafa qonnaatti deeman kanaafi wanni hagana gayaa miidhaan hagana gayaa nurratti deemaa ture miidhaa kan nurra fidee kaallee akka hidhamee tumamee caccabee jedhu jalayaatuun OPDO'tii fi gaabroonfataa abashaa kaminilikirraa jalqabe kagaraa garuma teettuuti amaara gaarii burtanii jedhe gujii adoobeen nu hubaan nyaanna adoobeen nu mootummaa hagas ga'u lubbuu teenne jireeffata shiftaa teenne jiraanneer ardhaatana beenne baranne Oromoo cufaa wal dhageenne uummata naannoo sanii Oromoo ta'e uummata kibbaa ta'e ka Oromoo walti diranu san amma akka aadaa keenyatti akka heera seera keenyatti wanni cutti dhedheertu ofirraa wal jenneera amma wanni nu hafe jabaatanii bakka keessa isinii iyyuu jira irra dhageettu jira wanni isan barbaadan ulee qabattanii gabbaatanii nami haganaa du'e godina gujii akkana ta'e kana qofaa miti bakka qabsoo hidhannoo itti deemu isinuu ijaaradha gara tokkoon qabsoo nagaa ka hiriiraan deemtan ka gara kaaniin wanni ardhaatana jira qabsoo hidhannoo jechuun nama hunna qabe qabeenna jabeenna qabeenni kun jabeenni kun hunna barbaachisa hunna teetanii qabbaa hunni tigiree hojjetamtu hunni OPDO'olleen ka OPDO waan dhaamu isan bocuu jiran falaxuu jiran haga ummata keessanii wanni ummata keessan isin dhiise yoo saamichi isaanii isa irra hin jettani karaa karuma ana miila luqqisanii biyyaan aranii baasanii qabeenya kiyya saaman ka qabeenya obboleeyyaan tiyyaa saaman ka qabeenya warra keenya saaman jechuun ka jaallowwaan keenya ka ummata naannoo sanii nama hagam isinirraa hiyyeessan nama hagamii qabeenya isa loon gurgurata isinirraa guuranii loon keessan Tigreen guurtee kaatee gurgurtee beesii adu haga har'aatanan buna keessan gurgurtee haga har'aatanallee isin biyya alaa itti iyyaatee dhabdan kanaafuu namooti gadi hafe mirga keessani qabsoo hiriir waa hiriirtanii dhaadannoo baatan san qofa muti Oromiyaan ta Oromooti falmadha gabbaa wan asirra jedhu malee irran dabar OPDO as jalamaan jedhu isi naannoo Finfinnee master plaaniin suni lafa Oromoo muti gujii maan irraa qaba saniif jettanii ma hiriirtanii yoo Finfinneen ta Oromooti Oromoo lafa Oromoo yoo mootummaan misoomse isan maaniif gaddeentanii Finfinnee filaanii saniif Oromiyaa sanii jettanii isi ka Finfinnee san mal keessanuyyuu alam barbareessanu isari haqara gurguratan mal kaan gurguratanii kunoo isanirra bulee horaatuyyuu isanirraa fudhachuu jiran furmaati OPDO'olleen ummata keessan gula goraa'edha hagana dhaama. Tole isin lamaanuu galatoomaa hedduu ulfaadha. Yeroo biraa yoo hireen argamte akka walitti deebinuu abdiin qaba galatooma jecha. Egaa daawwattoota keenya haala saamichaa fi miidhaa godina Gujii keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee dhalattoota naannawa sanii as affeerree mariin dhaaf taasifnee kanuma haga yeroo biraa walitti deebinuun gama kiyyaan horaa bulaa. Ikooda deebi'ee isa diinnin bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Diina isaa qaqqalee dhiigaan deeqqifatee
foddaa bilisummaa kunootti dhiyaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.